Beekumsi si tolcha gubbaa keessa keetti haala fi amala tolchaa jiruuteeti. Wallaalli si miidhuutiif hamaadhaati darajaa si fuudhee kabajaan si marti. Fudhatama qabdaa seetus namatti si jaalata namuu xiqqaa guddaa marti. Dhageeffachuu beektaa sawwaniin sitti tasgabbaa waa namaa faarfamaan baraati. Tasgabbaa waa namaa faarfamaan baraati. Faarfamaan baraati. Ajaja jalqabaa wahyiin gabbuute qaraa jechuudhaan isa gaafate namni huuman beene fi khambaaraate akka tokkon tahiin rabbi dubbate barachuutti nu kakaase qur'aana ifaan nu baase barachuutu hunda dursa barnootaan naamu wal khaasa barnoota ajajee nabiin saxaabaasa akabaraani barsiisani hawaasa irrajaalaan nama khambaare barsiise jechuun saxaabota barnootatti cimse. Beekumsaan malee hin tollu if duraa booda ilaallu beekumsaan malee hin tollu if duraa booda ilaallu ifa keessa jira namni waa baratu kan sammuu sakaree baruuf tattafatu yeroo fayyadamee waa baruuf cinqatu gaafa rakkoon dhuftees inni waan rakkatu. Baradhume dhugaa guuri barnoota yooni fin baranne mee maal nuuf goota kan bareetu kunoo kaayyoon jiraata haala hiire qabduun maa ofii cufta. Beekumsaan malee hin tollu if duraa booda ilaallu beekumsaan malee hin tollu if duraa booda ilaallu amantiin diin islaamaa isiinuu barnoota diin islaam qabannaanu wallaalarraa hubata muslimaa tahee cuftiinuu ni barata amantii jabeessuunu isiinuu barformaata amantii jabeessuunu isiinuu barformaata.